Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka hordoftan kun feji abdi comedy TV YouTube abdi comedy TV isa kee subscribe godha like godha sumaan gaafii yoo isinii dhiyeessa obboleettiin keenya takka gaafii na gaafatte obboleessa koo akka namaatti heerumuu bultii ijaaradhee dhalee ilmoo dhungadhee akka hiriyaa kiyyatti jiraachuu fedha garuu heerumuu kanaaf waan rakkisee jira akka naannoo aadaa keenyaatti nama kittaananii ani fedhii takkallee hin qabu dhiiras nan hayamsiisu garuu heerumuun fedha mee akkamtaa abdii waan kanarratti naaf himi inaan jettee gaafii na gaafatte gaafii isiin na gaafatte kana kallattiin dhageeffanne deebii quubsaa isinii deebisa obboleettiin teenya ka gaafatte kana jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagaa fayyaadha nagaa qabda alhamdulillah nagaan qaba sarabbiiti naafii takkaatu beeta waa takkaan najjabaate alhamdulillah. Akkuma nama kamittuu ta'ee biyya namaa keessaan jiraadha garuu akkuma nama kamittuu ta'ee namni eega dhalatee fedhii qaba fedhuma takka qaama kiyya kanarraa dhabee akkaan ta'uun wallaalee akka dubartitti heerumee bultii ijaarrachuuniin fiin hawaasiiniin fedhaasi bakka fedhuma qaama kiyyaa kana ifirraa hin dhabee sababni innis maali aadaa biyya keenya keessatti qabsummaa namarraa muran tana guutuutti biyya keenyaa naannoo baadii. Qorsumaa jechuun kittaanamuu jechuudha. Akka naannoo aadaa Harargeetitti bakki kana akka adda baafatan ba'a. Qorsumaa jechuun kittaanachuu akkas jechuudha. Sagalee kana dhageeffadha. Yaatiin irraa kaasanii bakka akka dubartii takkatti heerumuuf ni naawwa garuu ammoo heerumuudhaafis kanaatu ganna qabe mee akkamiin ta'anaadha rabbii jeeti dubbiin beeyta halkan guyyaa sa'aa soxonditti bakka yaadaan yeroo takka boqonnaan dhabe numaan yaaddawaa akkamiin tahaa maaltu naafalaa jeetiin bakka akkaan waan keessa jiruun beekaan maaf rabbii kiyya qofaan beeka dhiiroo maaliin tahee jeetitiin garagalee faa dhiiroo dhukkuba faayii jeetitiin garagalee faa mee akkamiin. Obboleeyyan kiyya sagalee akkuma dhageettan kana mucattiin teennaa wanni isiin gaafatte qorsumaa namarraa muran jette. Qorsumaa jechuun kittaanatu jechuudha. Kittaananii jette ani fedhii hin qabu jette. Kanaafuu heerumuun fedhaa garuu jette. Fedhii hin qabu akkamiin ta'aa jette. Obboleettii teennaa wanni dhaamtu akka jira. Kittaannaa yookiin dhaqna qaba jedhama akka naannoo keenyaatti mucattiin tun dhaqna qabamtee jechuudha. Obboleettii tiyyaa wanni isii dhaamutu akka jira. Kuni waan heeruma si dhoggullee miti. Kuni waan si sodaachisu qabullee miti. Kittaanamte yeroo sanii mootummaan kittaanuun dhoogganii akka ammaa kanatti namni naqqa'ee hin jiru dur nama kittaananii kittaanamte hiriidha kun. Garuu kun heeruma si dhogguu hin danda'u. Immoo waan kanaan wal fakkaatu isiif hima. Mudannoo amma dura waan ati na gaafatte kanaan wal fakkaatu. Naannoo wayitti mucaan wayii intala wayii fuudhee ture. Mucattiin ani yookaan jaarsa koo gammachiisuu hin danda'u anis fedhii hin qabu akkanuma itti sodaataa turte. Wanni fagoo ta'anii ilaalanii fi wanni itti dhiyaatan ilaalan takkaa miti. Kanaafuu mucattiin sun ni heerumtee gaafa heerumtee jette jaarsi adada itti siqee qaqqabuun adada rileeshinii uumanii wal bira taa'aniin adada waliin nyaataniin adada walitti dhiyaataniin xiqqaattullee fedhii duraaniirra waan si dhagamtu itti jira. Amma nuun kun fagoo jira. Wayita dhala fakkeenya siifaa kennu. Atama fagoo teetteeti wanni akkana hidhaa jirtu kun. Wanni fagoo ta'anii haasanii fi wanni itti dhiyaatan haasan tokko miti. Anamma as taa'ee waa'ee shamaraa maal osoo yaadadhee as taa'ee bakka tana taa'ee waa'ee shamaraa waan akkanaa osoo yaadadhee fedhiin tokko natti hin dhufu ta'a yookiin natti hin ka'u ta'a. Garuu yoo itti dhiyaadhee qaama isii bira ga'ee walitti dhiyaadhee wal bira geennee isiin harkanarra kaa'attee an harkarra kaa'adhee harki dhalaa qaama kiyya qabee harki dhiiraa immoo qaama isii qabee yoo itti dhiyaatte fedhiin itti dhagamu fedhii addaa wayiitu jira. Ati fedhiin amma ittiin naa ibsite kun ani fedhii hin qabu akkamuma ta'a akka jette fagoo teetteeti yookaan dhiiraan walitti dhiyaattee dhiirri harkasirra kaa'ee si bira taa'ee si dhungatee harkasirra ofee maal jedhee sitti dhiyaatee yookaan si wajjin qunnamtii godhee akkasitti
adada keessa wanta baramaa deemuudha xiqqaatullee wanta si dhagahamaa deemu jira. Kanaafuu kun waan heeruma si dhoobu hin qabu. Wantoonni biraa immoo wanta si gorsuu barbaadu jira. Wantoonni siif himullee jira. Dawaalee garaagaraa wanti si himu jira. Dawaalee sanniin immoo gara miidiyaa kanarra himuun barbaadu keessumaan akkana si'aatti siidhaama. Heerumi wanna heeruma sodaachuu kan jiru heerum. Si qofaa miti baay'eedha. Akka naannoo Harargeetti dhalaan kittaanamtee fedhii mataa hin qabne bartuu heerumtee deettee dhaltee ilmoo guddifattee bultii fi horattee jiraataa jirti. Guyyaa keessa immoo fedhiinis dabalaa dhufa. Badhee teettee murteessinii heerumisiin jedha obboleettii kiyyaa galatoomisin jedha waan na hordoftaniif obboleeyyan kiyyaa warri waan akkanaa si mudatee gaafii sammuu keessa hin ta'e hin sodaatinaa dubbiin jedhaa heeruma. Gadhiisaa heeruma. Yeroo isin dhiyaatanii jedhan yeroo harma keessan qaqqaban yeroo mallaa keessan kana dhudhungatan yeroo akkasirra oofan xiqqoollee haa taatu fedhii wayii isinitti dhaqamti. Xiqqoollee haa taatu yoo maran qabaanne fedhii wayii isinitti dhaqamti. Fedhii masanii dhimma baatanii bultii teessan oofattan. Aadaa daldalaan inshaallah isinii dabaluu danda'a. Gorsa koo kana akka fudhattan abdii qaba. Obboleettii tiyyamoo dawaan gara keessaatiin sii kennu hin jira. Hordoftoota keenya sumaan galatoomaa isiniin jedha horaa bulaa deebanaa isiniin jedha.